Nageenyi faraarri waaqayyoo bakka faala jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota eebboo tuub jalatti argamtan nagaa keessanii ani nagaadha. Mana kanaaf haaraa warri taatan laayik sheer koppiliinki gochuun na jajjabeessaa. Yaada qeeqa gaaffii kan qabaattan koomentii jalatti nagaa faddaan ergaa kooti. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha. Kunis seenaa dhugaa kana beektuu laata kan inni isiniin jedhe seenaa dhugaa jirurraa isiniif qooduu barbaadeeti. Seenaa dhugaan kun soba osoo hin taane waan nuun erga ol barree kaasnee mucaa hiriyyaa koo wajjin waliin haasofnu taatee mudannoo kunis jira laata nama jechisiisudha. Seenaa jireenya keenyaa yoo haasa'uuf jenne hundi keenya jechuudha tokko tokkotti seenaa jireenya keenyaa qabna garuu baasnee hin dubbannu maaliif akka ta'e haydoonnoo naaf naan galle seenaa namni nama ta'e tokko seenaa jireenya isaatii qaba. Guyyaa bara dhalatee of baree nama gahaa ta'e kaasee jechuudha. Seenaa dhugaa seenaa jireenya isaa qaba jechuudha. Kana utuu barruu isaa irratti barreessee miidiyaa isaa irratti miti barruu daftara isaa yookiis kitaaba yookiis seenaa yaadannoo fudhatee irratti barreessee wanta xumuruu natti hin fakkaatu. Kunis mucaa kana wajjin kan ol barree waggaa 5 as jechuudha. Waggaa 5 as kana yeroon isiniin jedhu ijoollee naannoo ta'ee sooshaal miidiyaa irraan irra fageenyaan biyya hormaa kanarra waan jirruu fi waliif bilbilaa waliin haasofnaa akkam haalli jiruuf jireenya maalirra jirta eessa geessetta waliin jenna baay'ee ol hordofna jechuudha. Utuma kanaan jiru hiriyyaa qabattee turte. Hiriyyaan kunis fageenyarra wanta jiraniif isheen biyya namaa wanta jirtuuf biyya galii kottu yookiis nikaa holidhannaa jedhan mucaan hiriyyaa koo kun musliima jechuudha. Kazaachi booddee akkam akkas eebboo maalaaf wayya jennaan dhugaadha taanaan halaala keessiif wayyaa nikaa maatiin siifa hidhanii rakkoon qabu waliif galaa ittiin jedheen ture. Kun waggaa 3 dura jechuudha. So waggaa 3 kana dura ishi jettee waliif galanii maatiin nikaa waliif hidhanii biyya herga dhuftee ji'a 6 akkas torba teessee haalli biyyaa ta'uuf dinnaan gara biyya harabaa yookiis biyya hambaa kanatti deebite jechuudha. Kanaan utuu jirtu dhuftee waggaa 2 hojjettee birrii hojjechaa turtee walitti qabee ittiin gara biyya harabaa kana dhufee tan hojjedhee 2 taanee hojjennee jijjiiramnaa yaada jedhu kaaseef. Isheenis eebboo akkas naan jedhee maalaaf wayyaa biyya hormaa kun isuma argaa jirtu isuma beeku sati beektuudha. So kanaaf maalaaf wayya garuu biyya keessa jiraachuun natti ulfaatee yoo lakkinaan jettee yookiis of hin ajjeesaa yookiis biyyaan ba'aa yookiis qaama biraatti dabalamee tan hojii biraa hojjedhaa yaada jedhu naaf kaase jetti. Kanaaf maallaa wayya jennaan haala keessitu beeka garuu akka yaada kootiitti birrii biyya hormaa kottu jettee waamtu kanaan hojii tokko yoo humteef wayya jedheetan yaada kana kaa'eef. Yaada kana hamanuu yookiis fudhachuu hin dandeenye mucaan hiriyyaa isheeti kuni gonkumaa hani biyya harabaa jedhan kana dhaqu malee biyya kana keessatti yookiis Itoophiyaa keessatti hojjedhee jijjiirama kan jedhu garaa nama hin nyaatu. Kanaaf maallaa wayya biyya hormaa lafati jirtu kana deemee hanis cirraa koo mokkoruun qaba naan jetti. Tole jennee bakka erga jedhee hol dhabuu keessanirra dhugaadha erga ta'e atis waan dandeesse sappoorti godhi dhufee hojjetee atis 2 taatanii hojjettanii jijjiiramtanii bor biyya keessan galuu dandeessu jedheetan itti mee ture. Utuu kanaan jiranii utuu hojjetanii utuu hojjechuu jechuudha inni Itoophiyaa jira walitti qabdee maallaqa ergitee 300 hin beektu 300 Itoophiyaa ergiteef jechuudha. Ergitee fi piroosesii gara biyya harabaa kana deemuu jalqabe jechuudha. Achiin booddee piroosesii kana erga jalqabeen booddee rabbiyyuu isa gargaare himala isaa gara biyya hormaa kanatti taasise. Gaafa gara biyya hormaa kana taasisuu iddooma tokko biyya tokko keessa hajiraatan iyyuu malee hijaan wal arguu hin dandeenye isheen mala xalabaa waan jirtuuf inni bakkee waan dhufee jiruuf hanga dhuftee amma inni dhufee eerpoortiidhaa ka'ee mana jaazaa taa'ee ganaa hojii barbaaddatutti maallaqa isheen gargaaraa turte jechuudha. Achii booddee gaafa maallaqa isheen gargaarte rabbi gargaaree hanga ji'a 3 taa'ee hojii argatee hojii galee achiin booddee lafa mana hijaazaa ture sanatti lakkaa ijoollee naannoo isaanii wal beekan wajjin wal arganiiru natti fakkaata akka isheen naa kaastetti baay'ee natti jijjiiramaatu dhufee erga dhufee hojii galee maaliidha
maalidha jennaan lakkii chaalenjii biyya hormaati waan ta'eefu atuu gaafa biyya hormaa dhuftee nama hojiirra reeshaniin kee akka kaleessa dheengaddaa hin ta'u oobsi maaliifi hojii biyya hormaati. Mucaa kanaaf afaanillee hin beeku hojiillee hin beeku hamma jette hamma haartee murtoo hin fudhatini qas jedhi tasgabbaa'e gorsi anis nan gaafadha amma naaf danda'ame jedhee tan itti maan ture jechuudha. Utuu kanaan waliin jiranii maatiin biyya rabbi nafsi isaanii hamaaru boqotanii maatii koo hargeen deebi'aa anis bakka hoggaa duraan biyya hoggaa 3 hojjettee galte isiniin jedhe dhuftee wajjia ja'a akkas Itoophiyaa teessee deebitee hoggaa 2 teessee hoggaa 5 ja'a qabattee jirtu jechuudha. Hanga kanaa keessatti heebbuhani oomaa harka koorraa hin qabu garuu ammas maatiin koo utuun hin argin abbaan koo hin dhukkubanaan jechaa turanii utuun hin qaqqabatin nafseen na jalaa boqotanii arguu hin dandeenye kanaaf deemee maatii koo dubbisee hirruun guutaa hin jirtu deebi'aa naan jette tole rakkoon qabu hirruu rabbitu guutaa guyyaa waaqayyo jedhe guutuu dandeessi hireen keenya kanaa miti harka rabbii jira waan ta'eef ayizoo jabaadhu gali jedhee jajjabeessee galtee maatii dubbistee ji'a 2 teessee madaamiin ishee rabbi ishee gargaaree tikkeettii kuttee fi ofitti fudhachuuf gaafa isheen jettu kana gidduutti riyyaan ishee kunii bakkee wanta jiruuf jechuudha na bira kottu bakkee wal bira dhufneetu hojii hojjennaatu ittiin jedha tole jettee akkam goyyare eerpoortii keessa gaafa geessu ani nama siifan ergaa hin dhuftaa jedheetuti madaamii harkaa eerpoortii keessaa balleessa jechuudha argitanii achi booddee gaafa eerpoortii keessaa ishee balleessuu mucaan harkarraa hoomaa hin qabdu nama biyya galee deebi'ee jirudha. Dhugaadha inni hojjechaa jira jetteetuti himala wal biratti dhufnee taasisnee hojii tokko hojjenna rabbi hiree keenya olitti yoo fide hojjennetu jijjiiramnaa jetteetuti ishika jettee yaada laatte garuu dubbiin akka ishee yaadde ta'uu dide. Mana lafanni hijaazaa yookiis ijoollee bilbila kennee fi dhaqanii eerpoortii keessaa fuudhanii mana lafatti galanii gahanii lafatti jirtu eessa kiiloomeetira narraa fagoodha. Birriin si fiduu birrii akka biyya kanaatti jechuun akka birrii Sahuudiitti jechuudha biyya isiniif hin qonne soorii akka birrii Sahuudiitti qarshii 5,000dha. Ani immoo qarshii 5,000 hamma hin qabu kanaaf ijoollee kana bira turiitii dalagadhu takka hojjedhuutii kottuuttiin jedhaan. Tole jetti akkam taate jedhee gaafan gaafadhu dhufee eerpoortii ga'ee ani heebbu nan badee maal akkamitti akkas naan jedhee dhugaa natti fakkaate ani madaamii koo bira hin geenye mana hijaazaa na geessee garuu dubbiin akka yaade hin taane kunoo amma hojii deemee hojjedhu maallaqan ittiin siif ergu hin qabu naan jedhee bilbila narratti cufe argitanii wanta namni nama godhu jechuudha. Biyya herga galtee walii rirreeshanii mootuu haasa'anii biyya namaa keessaan fidee gahee mana lafa isheen duraan hojjettu baasee kottu hana bira wal bira geenye hojii hojjennaa ittiin jedhee garuu amma gaafa mana hijaazaa sanaan geessu jechuudha deebi'ee dhufee ani qarshii ittiin ergee of biraan si gahu hin qabu hangasitti hojjedhu ishi jettee ta'uu danda'a dhugaadha garuu harkarraa ilma namaati waan ta'eef hin dhabama garuu jalqaba immoo erga akkas ta'e maaliif mana madaamiitii ba'isiin jedhere utuu harkarraa hin qabaanne kan baay'ee natti ulfaatani kana jedhee murteessuun na dhiba obboleettii koo garuu rabbi obsa siifaa kennu erga baatee achi geessee jabaadhu dalagadhu hojii barbaaddadhu galii ittiin jedheen. So achi booddee ishi filannoo biraa hin qabu waan naan jetteefu rabbi ishee gargaaree 200 hojii galtee hojjetachaa jira hamma rabbi na gargaaree hojii galee hojjetachaa jira garuu gara booddeetti jireenyi koo kun maal ta'a mee yaada keenaaf qoodinaan jette garuu ani dhugaa dubbachuu fi namni akka kana jira laata yookiis hiriyyaadha moo abbaa manaa haadha manaadha kun halaala haraama miti nikaa waliin qabanidha. Jireenya keenya fooyyeffannaan walitti dhufani garuu namni akkas nama godhaa jechuudha kun seenaa dhugaadha. Seenaa dhugaa kanarraa waa barattu jedhee tayyaada gaafa akkas isiniin jedhu namni jechuudha bakka nama jaalladhaa malee hin amaninaa jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Nama akkamittiin jaallannee hamannee naman jireenya kooti naaf ta'a jennee akkatti wajjin jiraannu nu wallaalchisa jechuudha. Mucaan kun hamma mana madaamii isheetii baatee asii birrii maallaqa harkarraa hin qabdu biyyaa hin qabdu waggaa 5 fixxee 6ffaadha yaada xiinsammuu nama hanga inni dhiphisu jechuudha.
gaafa isheen akkas jenereeshinii waliin haasofnu ayizoo jabaadhu harri bormiti isa darbirraa barumsa fudhadhu isa sichitti jabaadhu hojii kee hojjetadhu dalagadhu maallaqa kee harkatti qabadhu gaafa maallaqa kee qabaatte atoo hin barbaadamta namni har'a akkanasiin jedhu boruu si barbaachuu danda'a ittiin jedheetan jajjabeessaa jira jechuudha kun dhugaadha seenaa dhugaadha jechuudha soba kan hin qabne seenaa dhugaadha isinoo maal jettu laata mee yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaan dhaamsa kiyyaa hordoftoota eebbotuub warri na dhaggeeffachaa jirtan holmaa gaarii turtii gaarii baay